Kamoltan moduun irraaf qabnu kunooti. Hooggantoonni gamtaa dinagdee biyyoottan kutaa Afrikaa lixaa yookiin ECOWAS guyyaa har'aa Gaanaa keessatti walgahii aggaammii fonqolcha aangoo isa Giinii Bisaa'u keessatti fashalaa'ee dabalatee tasgabbii dhabiinsa siyaasaa naannichaa irratti marii taasisaniiru. Amajjii 24 Burkina Faasoo keessatti fonqolchii mootummaa taasisame ijoo dubbiisa jalqabaa walgahii kanaas akka ta'e dubbatameera. Gareen biyyoottan Afrikaa lixaa 15 keessatti argaman kun biyya loltoonni pirezidaantii karaa dimokiraasawaa ta'een filataman fonqolchanii aangoo qabatan Burkina Faasoo dabalatee maaliidhaaf Giinii miseensummaa irraa uggureera. Walgahii isaa marsaa 40ffaa Finfinnee keessatti kan gaggeessaa jiru gamtaan Afrikaa amma sirni heeraa biyyattii bakkatti deebi'utti Burkina Faasoo miseensummaa irraa uggureera. Tibbana kana kan fonqolchi aangoo irratti raawwatame pirezidaantiin Giinii Bisaa'u jeenaraalli waraanaa duraanii Umaroo Siisokoo Imbaaloo aggaammiin isaan irratti raawwatame fashalaa'ee akka aangoo isaanii irra jiran ibsanii loltoonnii fi humnoonni nageenyaa aggaammicha fashaleessuu isaaniitiif galateeffataniiru. Aggaammi sana booddee kan jiran warreen daldala qorichaa sammuu namaa adoochuu irratti hirmaatan akka ta'e kan ibsan pirezidaanti Imbaaloon dhimmicha irratti ibsi bal'aan isaan kennaniin jiru. Aggaammi sana irratti dhukaasa taasifameen loltoonni mootummaa 6 ajjeefamuun isaanii gabaasameera. Aangaa'onni Chaayinaa Naajeeriyaa keessa jiran akka jiranitti oomishaalee biyyoottan Afrikaa biyya alaatti ergan guddisuudhaaf Chaayinaan doolaara biliyoonii 300 investii akka gootu himaniiru. Akka gabaasni jedhutti Chaayinaan baasii kana kan hojiirra oolchitu kutaalee industirii 9 kan akka daldalaa, eegumsa fayyaa, hiyyummaa hir'isuu, aadaa guddisuu, nageenyaa fi tikaa irratti akka ta'e beekameera. Charles Onunaji, Daariktarri wiirtuu qorannoo Chaayinaa Abuujaa irraa dhimma kanarratti yaada kennaniin. It's not just in Lagos, it's been holding across Africa. There have been discussions on the new opportunities of China-African cooperation. So the Lagos meeting was... Lagos keessatti qofa miti kan gaggeeffamaa jiru. Guutummaa Afrikaa keessattis gaggeeffamaa jira. Waa'ee waltumsa Chaayinaa fi Afrikaa carraalee argamuu danda'an irratti mariin gaggeeffamaa jira. Mariin Lagos keessatti gaggeeffamu mariiwwan itti fufiinsa walgahii baay'ee barbaachisaa Daakaariin booda gaggeeffamaa jiraniiti. Yeroo sana pirezidantiin Chaayinaa waltumsa biyya isaanii fi Afrikaa sadarkaa ittaanutti guddisuudhaaf jecha sagantaalee 9 dhiyeessan. Kun waltumsa Afrikaa fi Chaayinaa keessatti hojii baay'ee barbaachisaadha. Chaayinaan Afrikaadhaa wajjin hojii daldalaa doolaara biliyoona 300 ta'u taasisuudhaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi caalaa hirmaannaa taasisaa jirti. Naajeeriyaan Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa qabaachuudhaan biyyoottan Afrikaa keessaa ishee tokko. Bara 2018 jalqabee Chaayinaan waggaa waggaadhaan Shaangaay keessatti agarsiisa yookiin Expo dinagdee fi daldalaa Afrikaa akka qopheessaa jirtu ni beekama. Kun sagalee Ameerikaati. Yaada Raashaan Yukireeniin weeraruu dandeessi jedhuun walqabate Yuunaayitid Isteetsi kutaa waraanaa miseensota 3,000 of keessaa qabu gara Jarmanii fi Poolaanditti sochoofteetti. Loltoonni kun kan ergaman gaaffii biyyoottan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin dhaabbataniin akka ta'e kan hime ibsi Peentaagoon irraa ba'e. Loltoonni kun kutaa waraana biyyattii warreen qilleensa irraa utaalan 82ffaa fi 18ffaa keessaa kan filatamanii akka ta'e ibseera. Waraana Yuunaayitid Isteetsi kanaan dura Jarman keessa qubatee jiru keessaa kumni tokko gara Ruumaaniyaatti akka socho'u kan ajajame yommuu ta'u, loltoonni kumni 8 ta'an immoo qophaa'anii akka ajaja eeggachaa jiranu ibsameera. Itti gaafatamaan dhimma pireesii Peentaagoon Joon Karbii ibsa kennaniin loltoonni amma gara Awurooppaatti ergaman dhaabbataan kan achi turan akka hin taane warreen kanaan dura biyyoottan Awurooppaa adda addaa keessa turan achuma Awurooppaa keessatti akka bakka jijjiiranu himuun isaanii gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin ji'a kana keessa gara Biraaselsi deemuudhaan walgahii ministeerota ittisaa biyyoottan miseensa naatoo irratti akka argamuuf deeman Joon Karbii deebii fi gaaffii VOA'dhaaf taasisan keessatti ibsaniiru. Bulchiinsi mootummaa Joo Baayiden karoora waggoottan 25 dhufan keessatti lakkoofsa namootaan dhukkuba kaansariitiin du'an gara 150tti gadi buusuu qopheessuusaa ibseera. Karoorri kun sagantaa bara Joo Baayiden itti aanaa pirezidaantii turan bara 2016 tolchame kaanser muunshot jedhamee beekamu kan itti fufsiisudha. Dhimma kanarratti kan haasaa godhan pirezidaanti Baayiden karoorichi jabaa fi hawwuu ta'uu isaa ibsanii garuu waan hojjetamuu danda'uudha jedhaniiru. Bulchiinsi Baayiden
Baayiden karoora kana bakkaan gahuudhaaf baajata haaraa ramaduu yookiin gaafachuu isaa wanti jedhame jiraachuu baatus bara 2016 manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin dhimma kanaaf kan eeyyame $1 biliyoonii 1.8 keessaa qarshiin miliyoonii 400 ta'u ammayyuu hojii irra akka hin oolle gabaasameera. Akka dhaabbanni hawaasa kaansarii Ameerikaa The American Cancer Society tilmaametti bara kana qofa namoonni 600,000 ol ta'an kaansariidhaan du'uu malu. Namoonni miliyoonii 1.9 immoo dhibee kaansariitiin qabamuu danda'u. Pireezidaantii Joo Baayiden ilmi isaanii inni hangafti bara 2015 dhukkuba kaansarii sammuutiin akka jalaa du'e hin beekamu. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.